Ashama akkam jirtu hordoftoota Urjii Tuubii, nagaan keenya lafa jirtanitti isin haa qaqqabu. Guyyaa har'aa kana immoo barnoota afaan Oromoo ani isiniif qabadheen dhufeen jiru qubee dachaadhaan sagalee gabaabaa ijaaruu kan jedhu isiniif qabadheen dhufeen jira. Akkasuma namoonni maatii Urjii Tuubii hin taane maatii Urjii Tuubii ta'uudhaan barnoota afaan Oromoo yeroo yerootti isiniif darbu argadhaa. Sabiskiraayib, sheer, foloo gochuu hin dagatinaa. Akkasuma namoonni biyya alaaf biyya keessaa teessanii biyya garaa garaa teessanii manuma keessan teessanii barnoota afaan Oromoo qubeerraa kaastanii hanga barreessuuf dubbisuutti namoonni barachuu barbaadan karaa waasaappii, karaa imoo, karaa zuumii, karaa telegiraamii lakkoomsa bilbilaa fuula iskiriinii kanarratti mul'atuun nuuf bilbiluudhaan barnoota keessan akka gaariitti baradhaa hordofaa isiniin jenna. Guyyaa irraa kana immoo kan isiniif qabadheen dhufeen jiru akkuma dura isiniif kaasee qubee dachaadhaan sagalee gabaabaa ijaaruu kan jedhu isiniif qabadheen dhufeen jira. Innis akkamidha yoo jettanii kunan fakkeenyaaf qubee dachaa dhaadhaa. Dhaa kanatti immoo qubeen dubbachiistu gosni tokko aanuudhaan sagalee gabaabaa uumteetti. Kun amma yoo dubbisamu dhaa jedhama. Dhaa, dhee, dhee, dhii, dhii, dhoo, dhoo, dhuu, dhuu, cha, cha, che, che, chi, chi, cho, cho, chu, chu, pha, pha, pe, pe, pi, pi, po, po, pu, pu, nya, nya, nye, nye, nyi, nyi, nyo, nyo, nyu, nyu, sha, sha, she, she, shi, shi, sho, sho, shu, shu, tsa, tsa, tse, tse, tsi, tsi, so, so, su, su, za, za, ze, ze, zi, zi, zo, zo, zu, zu. Hanga torban mata duree haaraatiin wal arginutti nagaan nuuf turaa.